Ashama akkam jirtu jaallatamtootaa fi dhaggeeffattoota maatiiwwan miidiyaa Kilolee. Miidiyaan keenya odeeffannoo wayitaawaa yeroo hunda kam isin biraan ga'udha. Turtiin keessan hanga dhumaatti waliin haa ta'u. Kaleessas har'as guddinaa fi ol ka'umsa Itoophiyaa warreen hin jaallanne kuffisuuf carraaqaa jiru. Sareen osoo iyyituu gaalli imala isheetti fufte akkuma jedhamu sana finxaaleeyyii jaawusaa fi shanii dabalatee mormitoonni Itoophiyaa tokko tokko ilaalcha jibbinsaa fi kufaatii biyyaaf carraaqinsa adeemsa isaanii karaatti hafaa jira hafeerasi. Itoophiyaan haalota adda addaan qoramtus adda dureedhaan imala badhaadhinaa fi xambaasaa jirti. Itoophiyaan uummata ishee waliin guddina ariifachiisaa akka jirtus beekamaadha. Kana qofa osoo hin taane badhaadhinni Itoophiyaa walqixxummaa sabootaa, bilisummaa fi dagaaginsa dimokiraasii kan fedhiinsaa fi marii uummataan dhufuu ijaaraa jira. Yaadni uummataaf galtee darbee sirmaannaan haqa qabeessaa fi ho'aa immoo riqicha sirna jabaa ijaaramaa jirutti. Haaluma kanaan abbichuunis saboonni biyyattii karaa ifaaf bilisaan yaada isaanii ibsatanii sirna ijaaramaa jiru keessatti qooda lammummaa akka ba'ataniif riilaatiifii jira. Karaa biraatiin guyyaa kaleessaa humni ifaa naannoo Amaaraa magaalaa hedduu keessatti adda citee ture sababiinsaa beekamee jira. Innis akkuma beekamu gareen nageenyaa uummata hin barbaanne irra deddeebi'ee abjuu kiiloo 4 jedhee abjochaa bulee abdii kutannaadhaan misooma hawaasaa badee balleessuu jalqabee jira. Odeeffannoo wayitaawaa har'a argannee akka ibsutti humna ifaa naannootti mudates jaawusaan akka morma isaa irratti fannisee beekamee jira. Kun kan agarsiisu raayyaan ittisa biyyaa jaawusaa qilleensa irratti bittinneessee akka jirudha. Oduu biroon ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Abrahaam Balaa akka jedhanitti mootummaan baqattoota waraanaa Tigraay gara qe'ee isaaniitti deebisuuf ciminaan hojjechaa jira. Abrahaam gaaffii fi deebii karaa miidiyaa taasisaniin namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an gara ganda isaaniitti erga deebisanii booda namoonni biroo kan ilaalaman ta'uu ibsaniiru. Mootummaan naannolee Tigraay yeroo ammaa waraanni Eertiraa qabatee qoratee furmaata akka argatuuf koree hundeessee akka jirus dubbataniiru. Egaa dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota keenya qophii guyyaa har'aa qabnu asumaan golomnaa turtii gaarii qabaadhaa. Galatoomaa.